Dr. Abiy tun nundee me hararge ajab jenne gaa'oo warri baasa arge. Bareedaa miidhagaa holqa qabu seenaa harka wal qabannee qonnaa si ol yaana. Oromiyaa harargee keessa shirshir janna tan jaalaltii addaa malkaa ballootan. The Secret Labyrinth jettiin faranjiini istaalagmaayitiin tuulamte akkaani sondongiif maammoot keef ittiin dhiyaatani gadamsaa borofa guutte shimbirrooni adda keeysi isaa seenan hin bahani naasii oli jee hundatti dhaadate jaweel keef san waan hunda dabarfate biyya biraan jirtu wanni inni baadhate albuudan arkamni dhiirti dheeyte garte alkhayaat dark star hundarra bareeda kavaaloo keef caala seensi isaatis adda dur badhaase uumaan qe'ee warra guddaa bashannanuu feenaan as gadhu qabda isaan wal fakkaata mi'aawoon chaayinaa hooloch siwiizerlaandii isa caalu qabna maal akka bareeduun miidhayni akkana ka ispeen hinaafe ojoo gwaareenaa holqa hunda caale nus naasii ol qabna miidhageessi tola ajab keessi isaa guchaaros koolombiyaa afaan qabachiisa roodiyuun paayinaayit hin dhabdu achi keessa jannata moojetta if wallaaltee tasa amata miiliyeena hedduu lakkoofsise hangaarraa rabbii wayii fakkadhoyse istaalaktaayitii